Kunoo akkuma argaa jirtan dheerinni isaa fageenya irratti kan argamudha. Hanga ammatti dhumachuu hin dandeenye fageenya guddaa. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Dambal Miidiyaa guyyaa har'aan tana daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii kan buufata Adaamaatti argamee jira isin daawwachiisuudhaaf. Kunoo asitti argamee jira daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii irratti argamna jechuudha. Eeyyeen kabajamtoota hordoftoota keenya kuni daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii buufata Adaamaa keessatti kan argamudha. Akkuma argaa jirtanii daandiin baaburaa kuni sadarkaa istaandaardii guddaadhaan kan hojjetamee fi baay'ee midhagaa kan ta'edha. Kunoo baabura cinatti argamna. Daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii buufata Adaamaa keessatti argamna jechuudha. Wow, baay'ee namatti tola, baay'ee baaburri hagamii akka dheeratu asirratti isin agarsiisa. Kuni baabura meeshaa fe'ee deemu jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya biyyi teenya guddina ariifachiisaa irra jiraatunis kanaan illee hubachuu kan dandeenyu jechuudha. Egaan akkasii kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo viidiyoo kanarratti akkuma argaa jirtan kana baay'ee dheeraadha kunis baabura meeshaa fe'ee deemaa jiru kuni akka tasaa kan dhaabbatedha. Viidiyoo kana yoo ilaaltan maybe Hindii isinitti fakkaatu danda'a. Kun Hindii osoo hin taane Itoophiyaadha. This is Ethiopia, okay? Akkasii Itoophiyaa keessatti argamna daandii baaburaa baay'ee. Baaburri gara Jibuutii illee deemuu yoo barbaaddanii daandiin kun kan wal qunnamsiisu jechuudha. Dirree Dawaa deemuudhaaf illee akka filannoo addatti kan tajaajiludha jechuudha. Baay'ee kan midhaguu fi osoo dadhabbii tokkoon alatti hanga Dirree Dawaatti Finfinneedhaa Dirree Dawaa deemuu dandeessu. Namoonni Finfinneedhaa daayirektii Dirree Dawaa deemuu dandeessu. Adaamaadhaa immoo gara Dirree Dawaas deemuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa kuni buufata isaati. Wanti ana asirraa ajaa'ibsiifadhe maal yoo jettanii waanuma biyya Indoneeshiyaa yookiin Hindii keessatti argamu kan viidiyoo keessatti laallu sanatti fakkaataa jira jechuudha. Biyyi teenyas hagana guddina guddaa irra akka jirtu kan agarsiisu. Yeroo ammaa kana baaburri tokko dhufaa jira, karaarra jira, viidiyoodhaan isinittiin agarsiisa. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a isiniin jedha. Egaan hordoftoota kabajamtoota keenyaa baaburri yeroo ammaa kana as dhufaa jira jechuudha. Kan Finfinneedhaa ka'ee gara Dirree Dawaa deemaa jiru jechuudha. Baaburri kun Itiyoo Jibuutii Itiyoophiyaan Railway. Wow. Akkuma asirratti argaa jirtan kana Dirree Dawaa deemaa jira. Mee akkuma viidiyoo kanarratti argaa jirtanii dheerinni isaa baay'ee dheeraadha. Yeroo tokkotti imaltoota hedduu fudhatee kan deemuu fi meeshaalee poortii Jibuutii irraa gara biyya keessaa seensisuudhaaf yeroo tokkotti meeshaalee toonii kuma hedduutti lakkaa'aman qabatee kan gara biyya keessaa seensisuudha. Baaburri kun yeroo ammaa kana buufata isaa kan Adaamaatti argamu gahee jira, dhaabachuudhaaf deema jechuudha. Akkuma Finfinnee ka'eedhaan buufata hedduutu jira. Buufata jiran keessaa tokko ammoo buufata Adaamaatti argamudha. Buufanni Adaamaatti argamu kun isa kana jechuudha. Baaburri kun walirratti hidhamee kan jiru yoo ta'u dheerinni isaa gara kiiloomeetira meeqa ta'uu danda'a? 2 ta'ullee ni danda'a natti fakkaate. Baay'ee dheeraadha. Walitti hidhameetiin kan deemaa jiru jechuudha.
Okay, if you are new here, please subscribe to our channel, Dumbbell Media. This is Ethiopian Railway. Yeah, Ethiopia is the fastest growing country in Africa. This is a biggest railway in Ethiopia that takes you from Addis Ababa to Djibouti. Egaa kabajamtoota daawwattoota Dumbbell Media viidiyoo kanarraa biyyi keenya maalirra akka jirtu kan isin argaa jirtan yoo ta'u, anuu ofuma kiyyaayyuu gurraan dhaga'e malee qaamaan dhufee kan hin daawwanne yoo ta'u, guyyaa har'aa kana baaburri walitti hidhamee deemu kun hangam akka dheeratu viidiyoo kana daqiiqaa 3tti itti fudhate jechuudha. Dheerinni isaa kun dhumatuudhaaf daqiiqaa 3. Hangama daqiiqaa 3 kana keessatti dhuma isaa arguu hin dandeenye. Kunoo akkuma argaa jirtan dheerinni isaa fageenya irratti kan argamudha. Hangamatti dhumachuu hin dandeenye fageenya guddaa. Kiiloomeetira 2 jedhe malee kiiloomeetira 2 iyyuu caaluu hin danda'a tilmaama kooti kuni. Dheerinni isaa baay'ee guddaadha. Amma dhaabatuudhaaf deemaa jira. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Ethiopian Railway Ethiopian Railway akka odeeffannoo amma namarraa argadhetti koontinerii meeshaa itti fe'u yookaan ammoo kan namatti qabatullee jechuudha. Hanga 150 kan ga'udha. An jedhani 150 walitti hidhee kan deemu. Inni kuni baabura Finfinneedhaa dhufaa gara Dirree Dawaa deemaa jiru yoo ta'u, buufata isaa gaheetiin kan dhaabate. Inni kuni ammoo inni kun jechuudha. Inni kuni Dirree Dawaadhaa ka'ee gara Finfinnee dhufaa jiru buufata kanatti kan dhaabatedha. Bakka buufanni baaburaa itti argamu kanatti daandiin wal qaxxaamursiisu hedduu qaba. Daandii wal qaxxaamursiisu jechuudha kan argaa jirtan kana. Daandii wal qaxxaamursiisu bakka buufata isaa kanatti baaburri hanga 3 yookaan 4 wal cinaa darbuu danda'a jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana. Baay'ee guddaadha. Gommaan isaa hadiidarraa kan hojjetame, elektirikiidhaan kan deemu hadiida kan argaa jirtanii hadiida. Elektirikiin isaa immoo kana jechuudha. Elektirika kan argaa jirtan kana. Akkas jechuudha. Viidiyoo kanarraa waan hedduu akka barattanii fi akka hubattanii biyyi keenya sadarkaa kamirra akka jirtu akka hubattan nan abdadhaa. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenya ta'a. Egaan hordoftoota Dumbbell Media irraa viidiyoo har'a isin daawwachiise kana keessatti buufata daandii baaburaa kan Itiyoo Jibuutii geessu kan Adaamaa keessatti jechuudha. Kuni buufata isaa kan Adaamaatti argamudha. Istaandaardii isaa eegee kan ijaarame yoo ta'u, akkuma argaa jirtan gamoo guddaa asirratti argamu kana gamoo kanarratti buufata isaatu jira jechuudha. Asumaan tikeetti illee onlaayinii murattanii asumaan gara Dirree Dawaas deemuu dandeessu. Kana fakkaata. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe, like, share gochuudhaan na jajjabeessaa. Maatii keenya ta'a share gochuudhaan illee ammoo namoota biroo birallee akka ga'u nu taasisaa jedha. Itiyoo Jibuutii Railway Adaamaa Station.